Dhaggeeffadhe sirba tokko wayii dhaggeeffadhe sirba waan sirba dibaabee koo yaa dibaabee osoo maannoo ba'e si daabe jettu sirba kana dhaggeeffanne. Keessatti nyaara aadachuuf keessaa qabaa. Sirba nyaara addatti. Tokko wayii jala kanatti wal aadaa kanaaf waa hin saalfanne. Namni nyaara aadatte maarreen saalfatu. Ahmad. Gaafa sana dallaalee kiyya ati qaanyiin beektu naan jedhamee keessee bakka itti naqate mana dallaalee keessatti taa'ee naadadde bira mana dallaalee keessatti taa'ee naadadde naane ijoollee shamarranii wayii ol filatee innaan ana biratti wanta kanaan dalagamu rukutee qulfeen kaawulee banee gadi baase sababii sana keessee bakka adiitti naqatee bira dallaalechi bulee yaadame deegee. Okay. Ahmad ati areeden qabdaa? Areeden qaban mallee. Waggaa meeqaati? Waggaa Areeda 23. qabdaa jedhaa sila odoo jaallaan areeda maa kallacha duuba buqqee duuba baasisuu fakkaate areeda qabda fayyadu. Haadha faatee xiyyeettanumaa bar. Anuun qabu. Maa asutu addattee waan Sunuyyuu yeroo tokko rabbiin jechuudha bakka hin jiraa miti eeguma haganaa uumee haganaan ga'ee. waggaa meeqa baaba? Waggaa 45. Waggaa 34. 34? Waggaa 34 taansa biyya bar. Qabinmoo waggaa kami jallaatee gabbatte malee bare tuwaanee. Meechi waggaa 45 yaa rabbi naa godhe haadha faatee waggaa 45 haa ta'u. Rakkoon hin jiru. Ahmad ati waggaa meeqatti fuuchuu barbaadde fuuchuu maa yaadde? Waggaa lama nufutti nu fuudhe. Ijoollee kutaa kamii fuudhuu barbaadde? Ijoollee kutaa arsii fuudhu kan arsii fuuchuu barbaade kan abbaa manaa irratti wal jimmaane kunuunfatee onnee nama deessitee dhabamti. Arsii keessaan fuudha. Mee wallaahi. Wallaahi fuudhu jimmaan keessaa. Arsii keessaan fuudha tokko. Waan bareedduu waan haala. Mucayyoo na hin bira jirti fuutaa? Na fuudhanis rakkoo qabu. Amma waggaa lamaa qubanaa hawwise mannu waa hunda sireeffatutti. Jimmaan keenya bari. Ijoollee nama isaati dhiira isaa miskiina dhiira isaa qowwaala malee shamarran bari. Biftee nama gurgurti. Ahmad naasayin booda isa haasofsiise ani ijoollee jimmaatiin oli bu'uun barbaada. Miti shamarran. Eeganii haasa'ee geessee Qabxee kaatanii kan deebata. Ayyuu sana beektanii hundaa miti amma laali jaartii asliititu jira jaartii reeditu jira jimma hundaa miti amma jimma gariin tawaadaa guutuu jirti. Amma ani kasiin jedhu Ahmad ijoollee arsii kun gabbarri isaanii qaaliidha. Gabbarri isaanii qaaliidha. Dubaayii keessa jira wayii Itoophiyaa jira. Gabbarriin fuudha qamaa rabbi natti kenna qabeenya amma arramaa kan namaa keessa jaaramanii godhu. Suuqii ofiif banachuu hin danda'a bar nama guddaa ta'uu hin danda'a. Asii dheddeetti faa rabbiin tokkicha bar nan dalagadha. Dalagadheen gabbaree fuudha. 500,000 gabbartee moo? 500,000. Akkasii jedha 100,000 hin gabbaramu. 8,000 naannoo jira akkaataa wal caaltu ta durbummaa qabdu 8,500 ta durbummaan xiqqoo isii badde 200,000 ta muluu baddee jette muluu badde ta durbummaan muluu badde 100,000 takka ta ilmoo qabdu 80,000 Garuu miliyoona tokko baasanii fuudha. Miliyoona tokko danda'a. Baabaan gaafadha. Baaba miliyoona tokko yoo kennee fuudhe miliyoona tokko naa deemuu danda'a. Gabbarsee sanan. durbummaa yoo irraa fudhatte sii deebi'a kaayee. Durbummaa yoo irraa fudhatte sii deebi'a. Durbummaa sana yoo dingila irraa fudhe miliyoonni sun miliyoona lama guutuu naa kennama. Eeka. Akkas sana na fuudha hoo. Maal maaliin fuudhe? Durbummaa fudhannaa miliyoonni 2 miti miliyoona 5tu sii deebi'a. Durba tokkotti kaa'een beeku baran. Nama durbummaa nama rabbii shari'a rabbii qabu bara nama asan ijoollee durbaa biraan garataa wantu see taate ittiin bu'uun. Kalas bakka akkas taanaan dhiisi. Fagoodha. Haftaa mitaate walla rabbisii dabarse rabbumaan ta durbummaa qabdu guddaa qabu malee. Na fuudhamu. Warri kaan bar meeshaa ilaalchanii bar meeshaa ilaalchanii tooni gadi wal dhaalu durbummaa raawwachuu dabanii naan jalaabati. Inshallah hin fuutan yaadi nama takka. Wallaa hin fuutan. Amma tu naramatti galee hin dafee fuudha tokko dalagadhee.
Ama dis waliin dalanaa dis ani katu waliin hojjetu waliin. Baabaatti yoo wala joo. Jaarti tu baasee Sida walanni. jaarti sodaata. maal jettee Ahmad? Nama sitti da walan jedhe. Maa mana jira jaartiin kafale kan adda bakka hojiitiin adda walan. Been gadaa deemnee si affeerra Ahmad. Nyaansi nyaachisaa ka'ee kan falli jechuudhaaf namicha kana amantee binnaa akka duwwaan dhaqee mutee nagantaa. Tolli Dubaay keessaa kan isaati bar hoteelii masaddaa bee namatti kenne. Wallaahi billaahi ani Ahmadiin kafalchiisuu miti. Kabiraatuun kafalchiisu. Bare faatee kuma qabdu dhiisi baaba. Qabeenya isaatti hoteelii dhaablee lamatti kenne isaa kuma qabdisiin. Ani yeroo darbe birrii takka nama gaafatini anas sii kenna siin hin jenne kuma afurii diraaf. Wallaahi jetteetti. Bundura namaa Aleefi mujjette san himi. Aadaa yoo fedhatanii irree akkanatti amma as keessatti odoo as keessatti qabameetiin jedhe diraamaan birrii 50 Itoophiyaa 50 Dubaay diraama 50 Itoophiyaa Dubaay haa. Sirraa. Wallahi akkanatti wallahi ilaa jubbuna jaala kee fadaa kan bundura namaa qabdanii mucaata biyya kana hoteelii ol gahee deemudha annan kaffalaa dhiisaa. Adii yoom sii kanfala nati maan rakkate ati kakara waggaa 5 waggaa 6 sii kanfalu yoom dhabde atuu deemtee mana arabaa keessaa dhokattee yoo dalateet nyette ka waggaa 3 4 sii kanfalu nama hojjetta ati barara hin jedhi hooma namni siin jedhe hundarratti. Ahmad. Ati yoo rakkoon jiraatellee natti himi jedhu. Ani barre as keessa ajimaanii keessa barre si jedhu mangistiidha barate mangistii biyya Dubaay. Akkana yoo rakkoon jiraatellee natti himi. Amma asirratti isiin amma waa dubbattee deemte ani yoo anaafatti wal dhabne immoo gaarii miti. Gaarii miti illee gaarii ati faate kunis illee miskiina ati illee himetta sirriis hin qabdu. Maaliif akka namni mucaa kun miskiina obboleessa keessaa qabu haala keessaa qabu namni kun itti roollisaa. Asliin dhufe aslii galchimee bannaasiif akkam barbaadaa ture yaara. Bakka kan keessan hin orgalchi faasiin hin galuu danda'u eessan seena bakki cufameera. Waa ishaan aggalchaash. Paappii fi ajjeesan lubbuura si dhaabata. Nailayyoo maqaan kun tantiin si qotama yaa'u biyyees nyaachisa. Tibbo. Maqaa isaa dhagaa beerkisi hidhatee jiraatinna. Akka rabbii dubbachuuf alafaa ta'e mucattiin tun qallaan natti tolu. Adabate akkamitti geemiin kun akkamitti taphatama adabate nu barsiisi malatti. Geemiin kan akkatti taphatama. Geemiin beellama qabadhu mee rabbi jedhi geemiin beellama. Arsii bakka bu'ee jimma bakka buutee geemiin beellama qabannu walitti. Ala nuti walitti taphan nuti tokko gandummaa baartan himatu manni keenya barre uummatatti raadha bar gandummaa baartan namatti walitti taphan nama sarkoodha bar. No, qalli walli gandummaa abbaan barbaade waan barbaade walaa godhanu shakkalaan kenna. Wallaahi billaahi ageetta. Ati jimmaan bakka buutee yoo jimmaan maqaa balleessuu barbaadde malee waa takka hin taphatin. Ani taphadhu maabaan jimmaan bakka buusa boon jimmaan bar jimma bakka kabajaati keessatti deegeen keessa arrabsa arsiis jimmas tokkotti ilaalan ani walloos argees ammaani. Kalaaf subaabii bira geeffadhu ilaali. Dhageeffadhu jimma waan fedhe yoo taate aga feete yoo taate biyya abbaa keetii biyya haadha keetii biyya dhaloota keetii sii galee itti koori waan barbaadu taanaan jimma bakka bu'ii taphadhu arsii bakka bu'ee taphadha maal jedhe. Miti ana angana alaba entau ala berarti wajib nama tenang kita ni lah anarsis undegi nya ada kembali sakit ya tidak ada kembali tidak atarsi bakabu yang jima bakabu atarsi bakabu yang jima bakabu dia bakabu mata sih kasih guys malu menikah nyamata bala kira pada mas ni oke je Ahmad oke je esi je majet atrat Ani laali jimma aggaro bakka bu'ee taphadha ati arsii kofale bakka bu'ii taphadha. Ahmad. Waa'ee aggaaroo fi waa'ee kofale osoo hin taane arsii sadan bakka bu'ee taphadha eenyuti. Ani amma wanti sin beekuu danda'u. Ilaa amma. Waan siin jeeje. Abibi. Bab. Waan siin jeeje. Beekuu deema. Asiin kabaja beektaa sin kabaja ta'e lufa fadda beektaa. Ani sana mikan dubbaa faarsu sin beeku.
Fakkeenyaaf arsii akka onnee qorraan jaadha onneen qorraan yoo dhisitima hunduma qorraan jaadha.